baasuu didee fiyyuu anaafillee ta'uu danda'a si galee jira. Doorsisa adda addaa anaaf. Diraamaa baay'eetu jira jecha. Haala kanaan diraamaa baay'eetu jira jecha. Diraamaa baay'eetu jira dhuunfaadhaan doorsisanaaf erganii isin torban tokkoof hamma ani mana kiyyaa gadi ba'uu hin dandeenye tokko wanti kuniyyuu isitu isa deeggaree wanta kan isiit gara akkanaatiin warra jedhamtu jira anarratti jechuudha. Dhiibbaa akkasii hundatu jira. Okay. Yaa model nuti ilaa ganama rangamaa barbaadaa turrelleen isuma akkanaa kana ture. Namuma akka keetii kana itti dhiheenyaan waa'ee isaanii sirriitti beeku ture kan barbaadaa turre. Amma kun oduu qabatamaati. Waan qabatamaati wanni ammatti nuuf sirriitti eerti kun jechuudha. Please bilbila kee roobaleedha yookaan kennisiifaa bilbilaanis keessaan bilbila keessi ergee jira. Odeeffannoo amma nuuf ergite kana sirriitti nuuf keessaan nuuf himte bareedaadha. Roobalees quunnamuu dandeessa anas na quunnamuu dandeessa sirriitti waan Anafaan baay'een immoo hiriyyaadha. Hiriyyaa yoo siin jedhu hiriyyaa hedduu walitti dhiyaannu Andu'aalam irraan kan ka'es haadha manaa isaa Qananii Addunyaa baay'ee walitti dhiyaanna. Yeroo baay'ee deddeebisee mana isaanis deema. Har'as borus akka gaariitti dubbachuu danda'a. Hin dhagaamami? Hin dhagaama. Tokko odeeffannoo har'a jiru irratti fakkeenyaaf amma obboleettiin Andu'aalam Gosaa Maqdas Gosaa isa wajjin hidhamtee jirti maal oduu jedhamu irraa yookaan isin jalqabu ta'e odichi sobaluuk sa'aatii tokkottiin ka'eetiin naannoo sa'a sadiitti ani mana gara Finfinnee kan gale isa wajjin sulultaa oole jechuudha. Inni itti aanu dhuguma Andu'aalamtu hidhamee jira. Mana keessatti hariiroo Andu'aalamii fi Qananii Addunyaa hariiroo akkas hariiroo waliigaltee hin qabanii jaalala hin qabanii maal hin qabanii wanti jedhu kun soba dhugaa isin dhugaa dubbachuu fila maaliif tokko ani musliimaa sooma afaan qaba soomaati si galee jira. Kanaaf sobni tokkollee sodaan tokkollee hin jiru abbaa koo iddoo kanatti isii lubbuun isii darbitee jirti. Kanaaf immoo ijoolleen baay'ee ijoollee wal jaalatanii baay'ee kan isa dhageeffattu innis kan isii dhaga'u kan kabaju kan jaalatu yeroo ta'an mana keessatti illee walitti bu'iinsi isaan qaban wanna tokko hin jirtu. Artist Ramadaan Cimeessaa Mucaa jedhamuu fi akkasuma immoo Diinqaa Huseen Mucaa jedhamu ana taane yeroo baay'ee mana Andu'aalamitti kan dabarsinu yoo mana Andu'aalamittis hin dabarsine iddoo tokkotti waliin kan dabarsinu yeroo baay'ee jechuudha ijoollee kana. Kanaaf dhiibbaan tokkollee jiru yoo dhageettanii turtani ji'a tokko hin geenye Andu'aalamiin yaalii ajjecha irratti godhanii turan namoonni hin beekamne. So yeroo kana Ahochuutti deebita. Eessatti kun raawwatu? miidiyaa irratti Akkamitti nun dhageenye akkamitti hin dubbanne eessatti irratti raawwatu? Miidiyaa irratti hin baane dhimma baasuu fi hin barbaannetu ture. Wanta kana yoo kan soba isinitti fakkaatu ta'e fakkeenyaaf wanta dhimma kan amma fixuudhaaf deemutti jirra. Adeemsa qaba dhimmichi wanta ol hin baasneeftu jira. Tokko inni hin barbaanne wantichi akka bahu. Lama immootu artist Sinnishoo yookiin immoo akkasuma Sinnishoo mul'ata yookiin immootu maal eenyudha? Inteenyu maalumatti keenya kan jedhe eenyu maqaa isaa afaanii dabale. Model seenaa dubbii jedhiifama. No. Inni baasuun barbaanne akkamitti dubbatte waan kana. No, wanta kana amma ani adeemsa jiru wal qabsiisee siif himaa jira. Innaa namoonni kuma qaban. Taaddalee Gammachuuti. Yaa Taaddalaa Gammachuu gaafachuu dandeettan Taaddalaa bilbila isaas yoo hin qabne bilbila isinii kaa'a seenaan dhimma kana siin geettee dhimma kana ati Andu'aalam wajjin dubbattee jirta wanti kun ta'ee jira jedhaati gaafadhaa okay? Kanaaf dhimma kana irratti haasa'aa jirra. Yeroo dhiyoo keessatti even guyyaa lama dura mana isaanii ture. Ani dhimma kana haasa'aa turre dhimma kana kaafnee dhimma kana haasa'aa turre. Mucattii qalbii nagaatiin jaalalumaan kabajamaan simatteen wajjin yeroo dheeraa galgaleessitee teettee bakkuma Andu'aalam jirtus akkasuma teennee dhimma isaa kana kan furamaa jiru. Malee dhimmi walitti bu'iinsa of course gaa'ila gara fuulduraatti ji'a lama ji'a sadii booda gaa'ila godhachuudhaaf akkasitti walii galaniitiin haala gaariidhaan akkasitti kan jiru. Even birthday isii torbee dhufu keessa haala gaariin kabajuuf akkasumatti pilaanuun proogiraamni isaanii akkasumatti jira. Wanti walitti bu'u isaan buusu wanti amma namni odeessu kun wanni tokko akkasii hin jiru. Gaarii miti bor mana keenya maal takka dhufu hin beeknu kanaaf akkuma reeffama dhumarratti namni tokko dubbachuuf yaada dhiibbaan jiru hin jira. Seerri qoratee kana jedhutti yookiin immoo garagaa quubsan namni yoo hin arge bahee kana dhugaadha jirti jedhutti nuti osoo namarratti murteessu baanne gaadha keessumaa nama maatissaa jalaa boqote irratti murtee laachuun baay'ee ulfaata. Miidhama lama jechuudha. Jechi namaa kan nama miidhu kan nama san dhabanii miidhama lama namatti ta'a. Kanaafuu warri miidiyaa irratti waan hin taane haasoftan of qusadha. Warri isaan beekan kun akka isaan nagaa qaban irraa dubbataa jiru. Warri isaan waliin hiriirummaa qaban hariiroo walitti dhufeenyaa qaban waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu dhiibbaadhaaf just maybe Andu'aalam ol ka'eedhaaf dhiibbaan jiru. Beekna nu baay'izawwee artistoota duuba ta'anii namoota dhageettii qabaniin ergaa isaanii ergaa badaa dabarfatan tokkoon beekna nu baay'izawwee beekaan. Kanaafi wanta baay'ee garuu otoo akkanatti haasa'amuu baatee baay'ee natti tola. Iddoo du'aa sana Andu'aalam manidhaa jira. Moo iddoo kana yoo jiraatti dhaga'uu dandeessa moo jirta yaa. Innaa eenyu jira mee natti gaafa nuti seennu koo gaafa nu deemnu nama 3 fi reeffatu mana jira. Nama 10 yookiin nama 11 iddoo san jira guyyaa guutuu. Artistiin hundii fi namni hundi isaa ka akkanatti miidiyaa irraa girrisee haasa'u kun hundi iddoo sammaa dhaqee dhaabbatee maatiin Andu'aalam yookiin immoo mucattiin kun maatii Andu'aalamii maatiin isii maatii isaati maaliif dhaabbatanii iddoo sanitti taaziyaa kana maaliif hin taasisnis akka seeratti nuti Oromoodha miti wal qabna miti wal bira dhaabbanna miti. Model. Kana maaf hin taasisin maaf kijibu. Model. Ati amma akka walitti dhiyeenya qabdu akka dubbattutti
Okay, du'a intala kanaa dhageesse akkuma dhageessaniin gara sanitti deemtanii gara sanitti gaafa deemtanii maal argitame achirraa nutti himi eenyutu achi dhufe? Namoonni tokko dhugaadha. Namoonni tokko dhufanii jiranii deemanii reeffa geggeessanii jiran. Milinik yeroo jirru milinikitti artistoota baay'ee jira. Even Galaanaan faanis jiranii jiru artistoonni baay'een. Gara sulultaa yeroo deemnu garuu namoota qubaan lakkaa'amantu gara sulultaan wajjin deeme daqiiqaa 10 achi dhaabbanne moo si argeen jira dhumarra jechuudhaani. Yeroon ba'u sa'a 11tti haadha manaa leencoo wajjin yeroon ba'u si argeetiin jira. Namni tokko achi dhaabbanne daqiiqaa 10 achi dhaabbanne. Kanaaf immoo eenyu argite? Mo'aa jechaa jirti. Mo'aa. Yaa mo'aa achi ture mo'aan achi ture even Magdas dubbisee dhumarra baqqaa deebi'a haala itti jiru itti himee yeroon darbu moo achi jira. Namni tokko artistiin tokko iddoo sana hin jiru. Artistii miti namootummaan normaaliin iddoo sana hin jiran jechuudha. Namni hin jiru iddoo sana. Okay, garuu gaafa gara miidiyaa personaalii Mo'aan beektaati ishii. Beektaa mo'aa ishii. Moodel seenaa beektaa mo'aa. Haruma nan beeka wallaanis nan beeka irra qaamaan argeen ture dubbisa. Egaa sagalee kana caqasaa seeraan dhaggeeffadha. Dhugaa namoonni keessumaa waa'ee dhimma nama tokko osoo waan hubanne yaada irratti kennuudha. Ariifattan gaarii miti kuni boru mana keenyas waan dhufuu danda'u hin beeknu waan boru jireenya namaa keessatti uumamu waan ta'eef jechuudha. Maaliif jennaan Andu'aalamtu ajjeese warri jettanii keessumaa suura isaa gadi garagalchitanii irraa maraataa ooltan ofii keessanii hojii hin qabdanii yani sammuun isaaniiyyuu yaadan yeroo tokko gaafinatti uuma namoota akkasii jechuudha. Maaliif jennaan nama kana hin beekanii qaaman bira hin jiranii biyya keessan jiranii information dhuma xiqqoo sheerroo osoo hin qabaatin biyaansi warri akkas hiriyyummaa waliin qaban hariiroo waliin qaban walitti dhufeenya qaban yoo dubbatan irraa bareeda. Warri fageenya irra teessanii isa tajjeese jettanii akka nama jan argeetti irratti ragaa baatan of qusadhaa boru maaltu akka mana keessan keessa galuu isinis hin beektan maaltu akka isin qunnamu hin beektan waan ta'eef jechuudha. Maaliif namni waan isa qunnamu hin beeku boru isaa egeree isaa har'a isaa beeka malee boru eessa akka isa geessu carraa wanti beekamu hin jiru. Namni kun nama ofii isaayyuu egaa waaqayyo lubbuu isaa torbee darbe keessa baatiyyuu hin guunnee isa baraareedha. Nama ofii isaayyuu namoonni isaa ajjeesuudhaa isa eeggataa jiranii. Konkolaataan isaa xiyyiidhaan rukutamee inni tuubboo keessa seenee jalaa ba'e waaqayyo isa baasee isayyuu dhimma sana jaarsaan qabataniitu ganaa isayyuu rakkina biraa furmaatatti laatamaafii jira. Hiriyaan isaa kun isa beeyti sirriitti bareechitee jechuudha. Gaafa sanayyuu waaqayyotu lubbuu isa baasee ishiin isuma isaan dhiphattiyyuu malee rakkinni biraa isa waliin mana keessatti waan wal lolan hin qabanii jedhamaa jira. Sanammoo rabbitu beeka sanarra kan tare seeratu qoratee dhugaa jiru baasa. Uummanni kun osoo waan badaa haasa'uu baattanii maatii micayyoorree ta'e nama kanarree ta'e nama jaallatu dhabe waan ta'eef oduu qalbii cabsuu baattanii osoo irraa dubbatuu baattanii osoo waan badaa haasa'uu baattanii osoo irraa qusattanii bareedadha. Tokkoon keenya waan dubbannu beekuu qabna. Wanti nuti dubbannu wanti namni kamuu dubbatu namoota biraa miidhuu danda'a. Yaada hin taane yaada bareennee osoo kaasuu baanne maaliif wanti ragaadhaan qabatamee raga qabatee isatu waan kana raawwate jedhu tokko hin jiru aga ammaatti waan ta'eef waan hin bareenne osoo dubbachuu baanne osoo irraa qusannee gaariidha. Waaqayyo kan boqattee lubbuu ishee amaaru baay'ee nama gaddisiisti. Nama gana ola deemtu nama gana waan baay'ee hojjechuu dandeessu. Nama hojii babbareedaadhaan dhufaa jirtudha akkuma argitan kana. Beeksisa garaagaraatiin hojii artii garaagaraa keessatti irree jechuudha. Gara nama waan baay'ee hojjettu yeroo kanatti kan lubbuu ishee darbe biyyaaf irree kan taatu ofirra tartee jechuudha. Kanaaf isaanuu nama akkanaa kana dhabanii maatiin gadda cimaa keessa jiran. Gadda nama tokkoo miti gadda nama hundaati. Namni tokko gaafa akkas namni keessumaa hija qabu namni firee gaarii qaba jedhanii abdatanii beekan gaa miidiyaa irratti namni tokko yoo ol ba'ee beekamtii argatu mataa isaa qofa osoo hin taane lammi isaa firree boru gaachana ta'a waan tokko ta'a sagalee ta'a jedhameeti kan abdatamu waan ta'eef jechuudha. Maatiin sunuu mucayyoo kana dhabee callisee taa'ee warri kuummaaf waan hin uumamne waan hin jirre waan hin dhageenye waan hin beekne irraa odeessitan. Piliis waan kanarraa of qusadhaa. Yeroo baay'ee yeroo namni tokko du'e maaliif akka ta'e hin beeku yaada hin jirre kaasanii haasa'u ijoolleen keenya hedduun jechuudha. Kanaaf waan hin beekne dubbachuurraa ofaa qusannu yaada hin taane walii laachuun yaafu hanga dandeessan sagalee walii ta'a wal jajjabeessa. Isatu irra furmaata waan ta'eef jechuudha. Amma namoonni baay'ee miidiyaa gubbaa irratti ishiin maraattuudhaan jedhanitu jira.
Wallahi billahi maraatu miti. Ila dabaako dubartiin tasgabbooftuun akkanallee hin jirtu. Yoo fuula isii ilaaltu qananii miidiyaa irratti gaafa ilaaltu dheertuu dubartii guddoo maal sitti fakkaatti gaafa siixee ilaalti ilaal mucattii xiqqoo ija bakka lamayat tasasaayinat seetnechinna wallahi ushat na maraatu miti baay'ee tasgabbooftu fuula isii irraa waa tokkoon argitu bakka dubartii baay'ee tasgabbooftu jecha gaarii walii deebisu akka gaariitti walitti qoosu. Bakka hariiroo gaarii qabu namni yeroo tokkoon tokkorraan jijjiiramu nu bira taa'ee bar yeroo dheeraa dabarsa manaa bahee Andu'aalam yeroo dabarsu yeroo dawwaltuuf qannuu koo dhufee iddoo akkanaan jira ofii eenyu fa'aa waliin jirta eebal fa'aa wajjin ishii qannuu hamma manaa sii geggeessina jennee akkasitti amaanaa irraa fuunee isuma dhugaa akkasumatti geggeessinee fi nama jennu. Kana dhugaa rabbii qabdaafoo. Namni hiriyoota Andu'aalam Gosaa fi qananii lubbuudhaan dabartee hiriyoota isaaniitu haasaa jira. Ragaataan baanis isaanii jechaadha. Miidiyaa gubbaarratti wanni ani dubbisaa ture waan baay'ee fokkataa akka inni ishii dararu halkanii guyyaa jechuun akkaataa isaan itti barreessan miidiyaa gubbaarratti mana hidhaa keessatti harka nama duubatti hidhanii too minaan nama dhoorgatanii bishaan nama dhoorgatanii nama dararan tokko hin beektuuti akkasitti dubbachaa jiru jechaadha miidiyaa gubbaarratti. Afaan Oromootiin akkasitti barreessanii poosti gochaa jiru jechaadha. Intalli kanaaf dubattee murtii kana ofirratti murteessitee kan jedhan akkasitti poosti gochaa jiru jechaadha. Okay, tolluutti fufa. Thank you. Moodel ati kana jettu jira jechuun wanta dura eeyyee dhibbachuu dandeessi. Diinonni Andu'aalam irratti xiyyeeffatanii kanarraati kaatee illee dhibbachuu maddi waan jettu jira. Wanta ati irratti irraa hubatte wayii jirta jechuun maaltu shi kakaase fookee of darbachuudha. Waan ati jettu wayii jira waan shakkitu. Maal seete guyyaa lama sadi dura waliin dubbannee turre. Wanti tokko jira yeroo baay'ee wantoota tokko arginees isa wajjin yeroo dubbanne ani fuulduraan dubbadha yeroon achi dhaqu qananii wanta akkana kana dhadhaabbachuu yookiin irraa hafuu hin dandeessu akkan dubbanne jedha inni warningi yeroo natti kennu qaba. Innaa wanta akkana kanarraa fakkeenyaaf jira doorsisni tokko Andu'aalam irratti jira. Doorsisni jira even an namoota doorsis akkana adeemsisaniyyuu beeka dubbachuuyyuu danda'a waa tokkoyyuu rakkoo qabu baay'isawwee asiinis dubbachuu danda'a. Doorsisni yoo jedhamu Andu'aalam qananii doorsisamoo maal jedhani? Lakki isaan lamaan gidduu rakkoon tokko hin jiru rakkoon an arge tokko hin jiru hamman beeku asatti dhibbayyuu beeka jechuun dandeessa waanuma tokko bakka. Maal doorsisni suni Andu'aalam irratti jechaadha. Andu'aalam irratti siyaasa wal qabateeti moo jaalalaan wal qabate? No siyaasa wal qabateeti jaalalaan wal hin qabatu. Waannosoo nuti kan jechaa jirru amma ishiin ofiif of darbite moo namatu darbee kan jedhu san hangam takkaati ofiif of darbite kan namni jechaa jiru kan itti amanta kan jedhudha malee ka waa'ee dhimma Andu'aalamii fi mootummaa jidduu jiru san silaanuuf keessa yeroo biraatii fi jechuun barbaada maaliif biyya keessa jirta? Waan hundaafiyyuu mee ofuma qusatuutu bareedaadha jedheetiin. Mootummaa wanti isheen amma kaastan xiqqoo ishiin beeka yaadanna deeggaruu dandeessi makiinaan isaa jalaan miidhamee ture torbeedhaan yeroo sana. Dhugaa kee lubbuu isaatu bahee tasa geenyee lubbuun isaa ka baraarame tubboo keessa seeneeti tubboo keessatti lubbuun isaa baraarame. Meeshaa isaa irraa fudhatanii Abbaa koo yoo barbaade yaa wajjin waa hunda sitti maalu. Intala kanas boruu dhabuun barbaannu mee dubbii karaa mootummaa kana xiqqoo Oromoo osoo keessa waa laalle. Gara mootummaa miti amma mootummaa ta'ee mootummaa miti look aangoo da'oo godhatanii namoota dhuunfaati hinaaffaadha. Siigalee namoota dhuunfaati namoota qindeessanii fakkaafatan beekan. Maal goota beektaa keessan naqonname san booda namoonni akkasii kun akkamitti akka likkii galanii nuti hojjetaa jechaadha. Isin informationii qofa nuu kennuudha. Wanti biraan waan akkasii kanarratti waan hin jenna kana sana hin jedhina dubbisii. Bilbila kee ergii fi